dhibba afurtama habibi ta afurtama jirtus diidama himatti لا سليمتي لا أنت كا وريسي وقع فرتمي بودا ونياتي دغو خلاص جولين ديمو خلاص ديمتي أجيب إنتي هنگا وقع سديتا متني لالتي بر Dhugaara bee hanga tarkaan fi qubaa jaan isaa hangatti itti jootti dalaga jaawwanti. أما نمني وقع صدمي أول جيرو خوني مال ترساقو يرمي Amma micoorraa rakkana micoon qabdu irraa gabbiidha khalaas. amma amma sabboona bulleen laalaji amma isillee rakkatuun hin taatu rakkoo isii qofatti himneeti bakka tanatti sirriin goone haa sirreeffattuu tola jaarsi ooleef tana maa wallaaltii jechaa jirra. Isii dharrabsin isii waan kan jennuuni. لا دقيقة فدو نوتيسي Oottanaa jaartii ta'e irra seeruma. isiin amma gaafa isiin hamileen isiin qabduniin argee haasawa amma halee goote tokko keessatti garte haasawa halee goote tokko keessatti maayikii feemasa guddaa nuti waggaa meeqaa sirraa qowwutii goone san akkasitti faa namni ajendaa na godhate jettee hamilee qabdi. Hamilee akkasii sadii hin dandeessu maati ajendaan kee hanganuma haasawineeti giyya du'aadha ajendaa du'aadha ajendaa tartiiba qabu miti. Akkasitti fittime namni akkasitti mana banatee halkanii guyyaa akkana maayikii wal lolaa turre sanitti noo sana ajendaan guddaadha maayikiinis guddoodha humna qabdi paawara guddaa qabdi si galtee akkasii wal caaltan jechumaaf. Shanachi harkaa kun wal caalaame. Beekuun gaariidha. Ibsaa bira dhayiteef akka maayikii ta'uu hin dandeessu lubbuu maaleesh. Ohooy biifa akkam jirta dhagaati. Sumaa beeka nagaa akkanaati jira. Maala isaan bakka meeqaan haasawu jirta maati lubbuu. Akka fedhan maaltu finge. Bakka takka moolama akayin. Wallaa harka morma jala kaaddatiin sitti haasoo jira dubbiin godhin. Mees bee. Na dhiisi. Sindiis. Video mana dubiftu. Wallaa rafutti hin jira. Wallaa lannaas bee kaa kun obboyaan kun mudiira kiyyaati nakaa godha. Waan fadhu na dhiisi. Garagaltee. Garagalee sootti yaadin hin seeru bajeetii yaadu dura. Osumatti yaadin na yaalattee mi? Ammatti yaaddeen dattees garagaltee fadhu. Silaa dubbatu baattee osootti yaadin hin jaa. Way. Boyaan kan tarkame irraftu ganamaati suwaa qonin irrafa. Makiinaa keessa maatee? Hanganamaan dalagaa qaba bakka hojii nama fideetiin achi jira. Wallaahi. Wallaa qatarii osoo tasa dhufneetti tasa dalagu jirra barambarutti osoo itti yaadina. Reefuun jaanjee wallaahi. Si fayyaan tasa biyya tanaa si galchanii. Osoo itti yaadin makiinaa bitattee? Osoon itti yaadini makiinaa seene. Biyya sanii. Makiinaan gaalii mootuba timmiite. Yaa makiinaan humaan jettu. Amma tola isii wallaalu karoo. Namni osoo itti yaadin du'a malee osoo itti yaadin waan godhu bara. Laa waan takka ni jira sabboonaa osoo itti yaadin. Wallaahi. Wallaahi ni jira. Amma fakkeenyaaf siifaa waliin harka jee itti yaadu si galee walagarree haa sanbooda waan uumamu osoo itti yaadin uumamaa jechuudha. Walarkuu tasa wal gartan malee wanni achi booda uumamaa suni itti yaaddaniituma waliin gootanii. Nasiru itti yaaddee godhu jirta. Itti yaaddee godhu jirta Nasiru wati. Namni osoo itti yaadin akkamitti taaftaa bara kanaaf bara kasanii. Jiru habibi wanni tasa godhamaa takka illee hin jirtu. Nasiru muutirra jirta. Nasiru osoo itti yaadin godhee dhufe. Nasiru muutirra jirta. Dayyuusi chokonis mana jiraata soda qaba. Otoon itti yaadin irra bulee abiifaan. Sumaa beeka. Keessa jiru. Gaafa nuti yaaddee jiidis nama santu yaade. Otoon itti yaadin hin gaazexaa bulee. Wallee osoo itti yaadin hanga isaa tanaa taa'e dhugaa rabbi. Osoon itti yaadini. Ajaa'iba. Laal jettee bara. Uffata kiiloo sana uffatee. Bayaan ajandaa guddaa biifaa kana taa'uun ni jira. Barga harkaa foonume. Sumaa beeka maqaa keetii kan hin kaasin. Ajandaa guddaa isii qaba barga bayaan. Kappaas ijiin hin sodaatini. Lubbuu tana fasnu. Laa. Eh. Leesii bira kuti. Nasi yaade. Itti yaaduu.
Tana kun olaal dubartiin. Bifaan. Meemoo. Bifaan ajandaa keessan silaa gabbaa. Sabboona. Bifaan hin feetu. Itti yaaddee godha. Mee namni osoon itti yaadin akkatti qof laa gurbaa rabbi qofsi mee agarsiisa. Ilkee soddobin. Abbalessa kee turkii dha itti dikatte ilkee baga qofalte. Style. Sagalee san silaa. Osoon itti yaadin namni akkatti qof laa. Wallahi caalii miti hunuma. Wallaahi wabillahi isi. Kana Wallaahi hunda silaatti yaaddee bijoon akkamaa kana fakkaatti osoo itti yaadin akkatti bareedde. Nama iqaamaan qabne fuutee gaafa makiinaa keessee kana. Bilbila gaafsanii hunda qabdaa moo namaa seerri. Bayaan ati yeroo tanaa dhufa beektee ol kaattee viidiyoo isaanii. TikTok isii yeroo. Kaafte suuraa ridwaa wajjin kaate waan gaafa isa wajjin godhan guututtiif jala haite isin. Qaisii qofa jala jiru. Kan samii qofa jala jiru. Feesbuuka jalallee hin jiru wannummaa jiru. Wanti dabar. Amma duuba kaasuuf itti yaaddee daba qabe. Sanamni kun koi angkatani bu koi bayaan amma fakkeenyaaf hireen adda namoonni baafti bar nama kana isaa fakkeenyaaf wal fuudhanii bar sa hireen adda namoonni baafti suuraa wajji kaan kaasuu tana maaltu fide sa waluu gartanii waluu taaftaa gooftanii eesh mushkilaa akkasumatti yoo ta'e Akka yoon haareen yoon dhufe qaama dhiirti takka takka nama hin hafuufaa jiraan waan kana waan godhu gariin fi faat. Laala magaa. amma fakkeenyaaf Gaafa amartii Sabboona ani itti yaadee gaafa amartii biifaa fi kaasu'a. gaisi. Itti yaan. wanni ijoolleen biyya dhaggeeffadhaa wallaahi shamarra keenya wanni ijoolleen biyya araba aboo ijoolleen mamadoo biyya araba kana niin qudheef wallaahi perfektii guddaa qabdanis beera kana fuutee dhukkee irraa kaaftee ariiti wallaahi tana beektii mi ijoolleen Isaanis dhaggeeffatu sabboona isaanis bishaan isaanii kajoollummaa gartee dhuka isaanii kajoollummaa san xunnee gaddisne isaa bakiyya. ayya Takkaaf wallaahi takka. bakka saniin jilba dhukus goota miskiina Kalaas takkaafi takka. Jechuudha. Tayyib takkaa fi takka. sanuuka akka keessatti namni Laala sabboona laala hoggaa isin tasatti gaisu laa. Eege. Itti yaan yeroo. Bagatta kaayiste. ay maala koi harka maa kam gootisa Mee obsisiifiin bal'isa. Daawwannaadha. Akka yeroo san sabboona yeroo san eessaan jira beektaan. Laala silaama kaameraa gidee banii mul'atan. Duuba dhaabbatu jirta moo itti yaadi jedheedhi. aruusa Duuban jiru oko yaasee. takkaa isin hin godhiniif godheef beek imma gurbaan gurraa jirti Bakka godheef. takkaa isin jireenya Gammachuu fuudhaa san heerumaa osoo itti yaadini. sanuu shamarran Sabboona nyaatuma guyyaa san nuti ichi nyaanne nyaata nuti ichi nyaanne yaani yaa'u. Hangammaa ta'e iddoon nyaata isa tokkotti asin lolchiisaa dha jiru. Arran wallahi jiru. yaa'u andalaa qal'aa kana hin fedhuu bargaa maaliif jennaan ni shiru koo jinnatti wallahi fedhu Wala taa'e rakkina kee ati rakkina qabdu qabda if kabajiyaa. namni dalaa qal'aa Medis yaa'u jireenya addunyaan sun. Duuba saniif waan furtuun alaallattee bidhiise kaa. ati nan taataa Obse bakka isin itti tasatti keessanitti illee si agarsiisa. Eege. La eege ma eege fuute la. Itti yaan. Eege ma amartiidha beeke tan ol qabdi tun. Tasatti kaa'u ta'e. namni jireenya kana bar namni paablikii irratti akkatti hin bayinuu bar akkas hin jiru bar maal godhu jirti Kun amartii Nama sabboona namni tokko na aarsa beekta maaliif beekte. Hoggu haqa jaarsaaf jaartii rabbii beeka yeroo jaarsan na aarsa maaliif beekte waan akkana nafaa jira la. haqa jaarsaa jaartii rabbi laal dhaggeeffataa jiran waan tokko beekaa jiran haqa jaarsaa jaartii laal ummata kiyya kana waa lamaa dambayiniif nasru faamilii waa'ee jaaltu ammaan waa'uma nama fedheetu hanga isiin gabbaateen tarsanii namni dubbatan jiru nuti immoo haqa jaarsaa jaartii irraa dubbachaa jiru waan ifii gabbaatee albaatee dubbachuu jira si galtee Sanuma. kan adda baafadhaa gaa paablika ifii fidatte ifii faasawatte nuti immoo waan san xiinxaluun waan san dhugaa jabde sirreessuu nurra jira si galtee dhugaa jabde kiyyiba isii yaafte sirrii miti jennee ummata wajji walii galle jechuu akkas malee nuti haqa jaarsaa jaartii rabbii beeka dhugaa Sabboonayyee barsiin dhaggeeffadha gisee ati haasawtu ni beektaame. akkas dhaggeeffadhu lubbu wallahi Amma isii walumaa galatti sabboona amma isii walumaa galatti yaa jara keenya Oromooti afaan tun albee
jettee gabbatee uummata dhiifama gaafachuu baannaan itti yaanneen inuma dhaabbattu hanga ajandaan bira dhufutti. Tiyaanne tasaan godheen Basi me bareedaadha laa itti yaanneen bareedaadha itti yaad maalirraa itti yaadanii mataa dhukkubsanii. Tasa ittumaa yaanne. Wayi osoo itti yaadiniin kutee. Osoo itti yaadin kutee. Sabboonaan osoo itti yaadin kutee. Oh yaa sabboonaa itti yaannee deemta maali? Naa taate wallaahi guddin. Tasa kutee manni Tasa kutee manni osoo itti yaadin. Yaa eenyu dogongorsiisu deema. Hiriibni hin jiru. Kaniifuu. Itti yaadne osoo itti yaadiniin taa'u jira. Wallaahi anuu hanga sa'a tanaa itti yaadne dhugaa rabbi. Ani orumaan itti yaadiniin taa'u jira wallaahi. Bayaan amma osoo itti yaadin laafii seentee Osoon itti yaadiniin laayifii seente habibi. Anillee osoo itti yaadiniin bayaan bira dhufe. Namni na wajjin dhufe hundi yaad. Bayaan takkaatti yaadee dhageera. Bayaan yaani nama Saudi Arabiyaa ture na fakkaata. Osoo itti yaadin takkaas argee hin beeku. Tasallee taata. Walgarree. Wallaahi wal agarre. Amma seenii mumadee walgarree. Wallaahi wal Aboo agarre. kun kan manfu'aa tana keessa manfu'aa tana keessa no maqaa namaa dhoomu beektan fadhu. Wallaahi wal agarre. Namni tokko wal agarre. Dhaggeeffadhu geeleetti wajjin gaafa nan agarreetti yaa'oo sila. Nasu walgarree ni dhiisa osoon isin itti yaadii walgarre malee wanni itti yaadiin akkanuma ni irraanfatani. Wallaahi yoo istiraaf kana taate gaafa sargii wanni dha afukkur. Fakkeenyaaf illee siimu bifaan gaafa mucaa ganta keenya kan diraamaa wantaa keessatti diraamaa nama baadiyyaarra dhufee maallaqa baadiyyaarra dalagatee dhufee maaree juutu injiru guyyaa san hin jirtu. Sanboota guyyaa beekatee isa dhufte. Injiru waliin agarran dhiiraa waliin agarran. Dhiirumaan walgarree jechuun amma tasa walgarree nama laa wallaahi nasra dhugaa hiyya yaani mungkin nin jirata jiraachuu aadii haa jiraachuu ni danda'a ture. Deegaru itti yaada sammuu keessa fookas isin hin goone gaan jillee garraa amma isin harkisoo itti yaadin. Ati tun harkine an beektan irraan fadhu. Ati ammoo waan kana yaadachuu leen feetu dubbachuu leen feetu an garuu nan beekaa waa hundaa. Laa wallaahi dubbachuun hin fedhe leeshin hin fedhe. Angaafa isin taariba deemtullee walgarree Suudii Riyaadittillee walgarree bakka iddoo walgarree gaa tasa hundinuu tasa yaadattuma isin. Yaa bar namni kun wanta kan siima namni waa yaadatu nama qalbitti waa ni jira fookas godhe amma bayaa kan wal barra jee yaadne. Ati amma Abdulleen beektu wayye. Kam Abdullee no. Abdullee Abdii Bakar hin beektu Qaaramaa. Beeku. Hin beektu. Beektu mafitti hin beeku mafitti beektu. Wallaahi hin beeku kaa Abdullee hayi. Nasru waan tasa wal harkanii takkanaa dheesse kaa. Osoon itti yaadii wal harkanii. Takkaraa taphata tasaan. Wallaahi namni waa hin argine namni tokko waan wal agarree natti fakkaatu. Osoon itti yaadiin gartan kaasaniifi. Ammas nama laalan. Nasru. Osoo itti yaadu. Akkammoo karaan deema. Amma tasan heerumuu deema. Awwamee deema. Khalaas nagaan galii. Biiftuu wal garra osoon itti yaadne wal garra. Amma lakki wal agarree amma wal barree wal agarree. Nagaan galii. Okay, yeroo gaarii karaan deema biiftuu. Abshirayya baa.